Mililik seenaa isin arra meemenatti maati seenaa Oromoon maal jechaa ture beekta mililik harka nu muree miila nu muree arma nu muree maal jettanii weellistanii gadi baatanii waraqaa baatanii hiriiraan Oromoon iyyaa ture arra gaafa mililiki dhufee siidaansaa siidhaabamu seenaa babbareedaa waliin biyya Itoophiyaa keessa akka hangafaatti iyyuu ilaalamee seenaansaa gaafa inni dhufee sii taa'ee sii kaayamu waan tokko hin dubbanne duuba ani isa kamiidha kan isin iyyaa ooltan jedha beekta isa kam nuti meemee Oromooni seenaa siidaa mililik naa dhaabi jedhee qabsaa'ee jira habraa dhiisi meemee Oromooni seenaa mililik nutti himi jedhee jira abiyyi meemee deemsuma isaa keessatti wanti inni godhu hundi waa'ee mililik ilaal meemee dhugaa rabbii wanti inni godhu mililik wal fakkaata abjuun isaa abjuu mililik dur abjachaa ture mililik maal abjachaa ture Itoophiyaa tokko gochuu afaan tokko gochuu amantii tokko gochuu wantoota sabaaf sablammii jedhan dhabamsiisanii Itoophiyaa kan jettu maqaa Amaaraatiin guddisuu sanniin barbaada maqaa nafxanyaatiin guddisuu har'a abiyyi jaallattan jibbitan sanuma irraa argita mee namicha afaan isaatiin galatoomaa saba koo isintu bakka kanaan naga'ee jedhee guyyaa tokko afaan guuttate Oromoo galateeffate natti meemee qoosaa hin jiru dhugumaa namni wayii asirraa amma namatu kana sitti hime namatu si gorse ganda abbaa ebeluu eerumte abbaa ebeluu si nyaachise kanaaf akka godhatta warra ebeluutti galte warri jettan dhugumaa rabbi ani sanaafi miti mee gaduma taati mee natti maati har'a abiyyiin abjuu mililik miti kaa inni abjatu inni abjuu abiyyiin qabuu fi wanti inni kitaaba isaa irratti illee nuu kaaya hundi Itoophiyaa tokkoomte mi ka barbaada Itoophiyaan tokkoomte akka isaan waliin barbaadaa ture san waan biraa miti.